Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harkafune hordoftoonni abduu mobile app jala jirtan hundi keessanuu baga jiraattan baga deebiidhaan gara channel akka jaaluftan akkasuma warra jalqaba ruftan amma abduun jedhama abduu mobile app subscribe godhaa maatii keenatti dabalamaan isin jira arramee akkaataa itti viidiyoo walii edit godhamu kan namoonni hedduun nagaafattan jechuudha youtuberoota fi akkasuma facebook irratti walumaa galatti namoota viidiyoo garagaraa walii edit gootanii waa walii dabaltanii mimmiidhagsitanii maxxansuu barbaadaniif jechuudha saniin isin agarsiisa wanni kun ka bal'aa ta'ullee haga tokkorra keessa isiniin agarsiisa youtuberoonni haareen faa hedduminaan nagaafattu jechuudha garuu haa ta'uti namoonni gariin fakkeenya viidiyoo barumsaa tokko yeroo qopheessanii humachi keessatti barumsa keessatti dabresan warroota nama gaafatantu jira jalqaba viidiyoo abdii hin muratin alaala kophatti barbaadu osoo hin taane viidiyoo barumsa san keessatti ilaaltanii yoo irra deddeebitanii ilaaltan isiniif galaa jechuudha namoonni gariin kan barumsa san keessa waan dubbatame deebi'anii gaafatantu jira waan ta'eef jechuudha sanii isin agarsiisa suutatti akka nama hundaaf galutti jechuudha akkaataa itti waa walitti dabaltanii fakkeenyaaf appilikeeshina kanaa jechuudha wantoota garagaraa walitti dabaltanii viidiyoo bareechisuu ittiin dandeessanii haga tokko keessaa isin agarsiisa kana immoo yeroo biraa itti deebinaa jechuudha nafaana tura gattaa'een isin agarsiisa Anama application isin agarsiisu kan qindeesine hedduun youtuberoonni fi akkasuma namoonni viidiyoo garagaraa edit godhuu jaalatan ni beektan jedheeti yaada youtuberoota haaraa warroonni waa'ee kana nagaafatan application biraallee jiraatu yoo arra qindeesine irraa hin isin agarsiisa computer yoo ta'e ammoo applicationota biraati jechuudha kurama mobile irratti isin jechuu barbaadetti qindeesine play store irraa leen argattu warroonni haaraa hin beekne jechuudha qindeesine jettaniiti play store irratti jechuudha qindeesine jettaniiti qindeesine jettanii katabdanii jalqaba irratti isin dhufa isa kana jechuudha qindeesine gadi buufattu jechuudha akkasuma bakka garagaraa irraa buufachuu dandeessu garuu seera qabeessi kan play store irra jiru kana jechuudha tolaayee egaa gabbuufattanii booda isa kana jechuudha irratti tuqeetiin isin agarsiisa yeroo irratti tuqxan isin ammoo allow jedhee hayyama isin gaafata anamma waan itti fayyadamaa turee fi hayyama nan gaafanne haala kanaan naa dhufe kunni wantoota an duraan itti fayyadamaa tureedha kanan qabu jechuudha keessan jalqaba yeroo bantan jechuudha eda'uu tanarratti tuutu jechuudha amma wanti isin agarsiisu viidiyoo duuba irraa hin jijjiirre isin agarsiisa garuu kan duuba irraa jijjiiranillee akkaataa itti hojjetamu tokko amma dura isin agarsiisee jira amma immoo kan irraa hin jijjiirre isin agarsiisa eda'uu kanarratti tuina eda'uu kanarratti yeroo tuide haala kanaa dhufa kan play store irraa tuujan asitti waa 5-6 wantoota akkanaa kan amma asitti 16 takka jedhee nuuf deemi asitti 5-6 isinii fida kan play store irraa jechuudha kiyya kan play store irraa bu'ee miti waan ta'eef 16 filattu youtube irratti 16 yeroo hundayyuu size youtube bakkuma fe'ettu jechuudha fotoos haa ta'u viidiyoolee haa ta'u 16 jechuudha sizein likkiin qiyaasni youtube dha jechuudha 16 irratti tuqa yeroo 16 irratti tuqu haala kanaan naaf dhufa jechuudha amma isin yoo viidiyoo biraa ta'ee yoo kaameeraa waraabdan ta'ee wanti isin keessaa qabdan hundinuu akkanatti karaa kanaa isinii dhufa fooldara ta'ee isinii dhufa fakkeenyaaf amma kiyya kaameeraadhaan kan waraabe isin agarsiisuudha viidiyoo gabaabaa kan qopheeffadhe qaba waan ta'eef kaameeraa kana keessaa hin fudhaa jechuudha kaameeraa irratti yeroo tuqee fakkeenyaaf viidiyoo kana isin agarsiisuudhaaf hin qopheessee irratti hin tuqa yeroo irratti tuqee haala kanaan dhufa yookiin raayitii gubbaa kana tuqxu yookiin ammoo asuma viidiyoo kana irratti yoo tuqxanillee ni dandeessu jechuudha akkanatti naa dhufa jechuudha kun akkuma agartan kana haala kanaan eega inni naa dhufe duuba amma viidiyoo kana eega inni akkanatti naa dhufe booda akkamitti waa irratti dabalannaadha hedduun keessan jechuudha viidiyoon eega inni haala kanaan naa dhufe katabbii haa ta'u wantoota garagaraa keessattuu subscribe isii jettu san akkamitti irratti dabalannaadha hedduun keessan kan na gaafattan subscribe akkamitti irratti dabalanna isa jedhuudha fi fakkeenyaaf subscribe sana amma namoonni hin beekne jechuudha hedduun keessanii yeroo biraa immoo akkamitti akka tolfattan isin agarsiisa subscribe garuu ammaaf ammoo firii isii youtube irraa illee argattu jechuudha youtube irraa akkamitti arganna isa jedhuudha fi youtube irra seentanii jechuudha bakka sarchii kana tuqxaniiti youtube jettanii katabdan youtube subscribe button jettaniiti katabdan jechuudha haala kana subscribe button jettanii yeroo katabdanii bifa garagaraatiin isinii dhufa jechuudha firii jechuudha kunniin ka duubni isaa giriinaa kanneen buufattu fakkeenyaaf isa kana jechuudha fakkeenyaaf isa kana diizaayina barbaadan ka hedduutu jira diizaayina feetan isin ammoo keessaa filattanii buufattu hedduu isinii fida waan ta'eef firiidha garuu haa ta'u seera qabeessi youtuberootaaf keessattuu youtuberoota gurguddaadhaa fi yoo ofii keessanii tolfattan irra bareedaadha akkasumallee weebsaayitiin keessaa buufatan illee ni jira isa yeroo biraa isin agarsiisa ammoo nama hundaaf laafaadha YouTube subscribe button jettanii katabdu asirratti jechuudha akka nama hundaaf laafutti kun haala kanaan YouTube subscribe button jettaniiti katabdu jechuudha tole hayyee aan amma gadi buuseetiin jira eega gadi buuse booda qindeesine irratti deebi'a qindeesine bakkuma amma isin agarsiisaa ture san irratti deebi'a jechuudha duba haala kanaanii eega isarratti deebi'ee booda maaliin godha amma iddoo kana tuqaa jechuudha iddoo layer jettana tuqaa jechuudha garuu
video kana bakka irra godhachuu barbaade asirra godhuu barbaada yeroo hedduu fakkeenyaa fi osoo deemu jidduutti subscribe tun dhuftimi akkasitti godhachuudhaa fi iddoo layer jettan irratti tuqeeti jechuudha media ta'e tana filadha eega isii filadhee bakka keessatti gabbuuse fakkeenyaaf amma application kanaan gabbuuse waan ta'eef application kana keessaa fudhaa jechuudha kunoo isii tana jechuudha kan amma gabbuuse kan amma isin agarsiisan jechuudha isii tana jechuudha duuba eega isiin akkanatti naa dhufe haga barbaadan qubaan as tuutanii bal'ifachaa diqqeeffachaa jechuudha sanbooda kiroomaa kii isii jettu tajalaa tanarratti jechuudha kiroomaa kii tana filattu kiroomaa kii tana filattaniiti jechuudha kiroomaa kii tanarratti tuutaniiti haala kanaan jechuudha isii gubbaa tana bantaniifi jechuudha haala kanaani isii kana eega bantanii fi kunu amma backgroundin kun irraa haqamee jira jechuudha kan akkanatti achi siisitanii wal qixxeeffachuu haga barbaadan kunu isii tannin jechuudha irraa wal qixxeeffachuun akka fedha keessaniifitti yoo irraa seeraan hin badin jechuudha yoo giriina qulqulluu ta'e innu irraa bada waan ta'eef achi booda raayitii gubbaa kana tuutan jechuudha san booda isii tana bakka barbaadan kunu qubaan irratti tuutanii irratti wal qixxeeffachuu bakka barbaadan kaayachuu akkasuma yoo sagaleen isii isinitti guddattillee kunu as tuutanii jechuudha haala kanaani akkanatti xiqqeessuu ni dandeessu jechuudha ittiin dabalina malee xiqqeeffachuu ni dandeessu jechuudha achi booda raayitii gubbaa kana tuina amma viidiyoon kun yoo deemee bakka kana dhufe haala amma isin agartan saniini dubbataa jechuudha kun akkuma agartan akkasitti jechuudha haala kanaanii irratti godhattu jechuudha duba eega amma haala kana irra godhattanii booda amma fakkeenyaaf inni biraa immoo viidiyoo kana hoo akkamitti walitti dabalanna fakkeenyaaf viidiyoo biraa asirratti dabaluu yoo barbaade hoo iddoma kana tuqa ammallee reefu gubbarratti amma subscribe tana ka fudhanneen as tuinee fudhanne jechuudha garuu haa ta'uti viidiyoo kanatti kan biraa dabaluu yoo barbaade viidiyoo lama sadii walitti dabaluu yookiin ammoo jidduudha muree yeroo tolfannullee san isin agarsiisa iddoo miidiyaa jettan irratti ni tuina iddoo miidiyaa kana irratti eegatu inni booda kaameera deebi'an mallee fakkeenyaaf kun viidiyoo biraati haa jennu ammaan kamareefuu fudhe kana jechuudha isuma kana irratti hin tuqaa jechuudha garuu viidiyoon isin qopheeffattanii anamma kaameeraadhaan yeroo waraabuu 16:9 saayiza YouTube ti waraabe waan ta'eef akkanatti as keessatti guutee naa gale viidiyoon bira akkana as keessa guutee isinii galuu dhabuu danda'a keessattuu kan Facebook irratti live-dhaan waraabdan saayiza mobaayilaatiin qal'atee as keessa gala waan ta'eef meesan boodarra isin agarsiisa tole hayyee viidiyoon kun amma ka jalqabaa haga asiiti bakka ida'u tanne agartanii kun ammoo kan biraa ka itti dabaleedha yoo jidduu kana akka isinii bareedu barbaaddanii akkaataa itti jidduu kana walitti dabruun jechuudha ida'uu kanarratti tuudheeti jechuudha kunoo kanneen keessaa waan barbaanne filanna fakkeenyaaf mee amma 3D isii jettu tanarratti jechuudha isii kanarratti tuudhee kanneen keessaa kunoo jidduu kana yeroo walitti dabru jechuudha ka isini bareeda keessaa godhattu fakkeenyaaf akkanatti jechuudha hedduu qaba keessaa isin amma ka barbaadan amma fakkeenyaaf mee 3D kanarratti godhadhee haa jennu san booda raayitii gubbaa kanan tuqa viidiyoon kun amma deemee yeroo bakka san gahu jechuudha yeroo walitti dabru jechuudha kunoo akkuma agartan kana akkasii walitti dabraa jechuudha hedduudha keessaa kan amma kunneen hundinuu bifa garagaraa qabaa jechuudha isin keessaa kan isin bareede godhattu jechuudha inni biraa ammoo fakkeenyaaf viidiyoo kana yoo jidduu kana waa baasuu barbaade hoo viidiyoo kana keessaa yoo bakka hin taane edit yeroo godhamu keessaa muruu waan hin taane jechuudha bakka dogoggore haa ta'u yookiin ammoo gabaabsu yoo barbaade jechuudha jidduu kanarraa yoo muruu barbaade asirratti fakkeenyaaf akkana qubaan gattuqee jechuudha maqasii kana tuqee dura haasofsiiftanii jechuudha viidiyoo san bakka irraa muruu barbaadan san eega bakka san bartanii booda iddoo kana tuqxu jechuudha bakka kana jidduu muru waan ta'eef sadaffaa kana tuqxu jechuudha amma eega inni haala kanaanii nu dhufee qubaan irra gattuqeemi haga bakka barbaadu san jechuudha haga asii irraa muruu deema fakkeenyaaf asitti muree jiraami asitti amma irraa achi muree irraa keessaa darbuu deema waan ta'eef bakka maqasii kanarratti hin deebi'a ka gubbaa kana jechuudha gamana irraa muruu deema waan ta'eef yoo ammoo fuula duraa muruu deema isa kana fayyadama amma jidduu kana muruu deema waan ta'eef isa kana akkanatti tuqee muree jira jechuudha amma jidduu sanii yoo barbaadan akkuma reefuu isiniin jedhe akka kanaatti itti galfattu yoo barbaadin ammoo dhiisuullee ni dandeessu kun amma fakkeenyaaf jidduu sanii muramee jira akkasuma walitti dabrachuudha viidiyoon hedduun beekamu jechuudha yeroo jidduu sanii walitti dabrullee yoo ammoo asirratti akka xumuramu barbaadan dheerina isarraa muruu barbaadanii bakka milikkiteeffatanii eega jettanii maqasiisan tuuxaniiti kunoo kan lammaffaa kanaanii ka gamanatti muru kana kan gamanaan muru ammoo isa kana ka jidduudhaa baasu isa kana jechuudha haala saniini kunoo asirra akkanatti murtanii jechuudha yoo jalqabarraa muruu barbaadanis kunoo akkanatti eegarratti tuuxanii qubaan jettanii booda maqasiisan tuuxaniiti kan jalqabaa kanaanii akkanatti irraa murtu jechuudha amma jidduulee muree dhumarraallee muree isin agarsiiseetii jira jechuudha tole hayyee katabbiidhaan garagaraa hoo asirratti godhachuu yoo barbaanne iddoo leeyar tana tuina jechuudha ammallee asirratti ni tuina bakka irratti katabuu barbaadan viidiyoo keessanirraa eega qopheeffatan akkuma kareefu subscribe bakka kanarra godhanneemi bakka irratti katabuu barbaada yoo asirratti barbaade ta'e eega akkas godhee booda leeyar tana tuqa jechuudha isii tanarratti tuqee kunoo teeksteetu jira jechuudha isii kanarratti tuqa san booda itti kataba fakkeenyaaf abduu moobaayil
appiidhaan fakkeenyaa fi okay godha san booda eega akkana katabee booda jechuudha. Boca qubeedhaa garagaraa isaa jijjiirachuudhaa fi iddoo kana tuqe jechuudha. Kanneen keessaa kan isin bareedee qubee barbaadan irra kaa'attu fakkeenyaaf anamma gurguddaa yoo barbaadde xiqqaa kafeete jechuudha kan isinitti tole irra kaa'attu. Anamma fakkeenyaaf kanarratti godhee haa jennu raayitii godha san booda eega qubee kana filadhee booda isii tana bakka barbaadeen kaa'aa yoo guddisuu barbaadellee iddoo kana qabee akkana guddisuu hin danda'a jechuudha. Akkanattis guddisuu danda'a jechuudha. Haala kanaan jechuudha. Duuba eega akkanatti katabee booda yoo ammoo katabbii kana akka isiin haga dhumaa deemtu barbaadan iddoo kana tuuxanii jechuudha akkanatti dheeressuu dandeessan haga bakka barbaadanii geessuu dandeessan yoo gabaabsuu barbaadanis bakkuma sanitti dhiisuu dandeessu jechuudha. Katabbii kanallee jechuudha haala saniini eega akkanatti tolfattanii booda fakkeenyaaf katabbiin kun amma akkanatti tolfadhe haa jennu katabbiin kun kan deemu yoo godhuu barbaanne hoo fakkeenyaaf katabbii kana ka deemu yoo godhuu barbaanne hoo isa jedhuudhaa fi katabbii irratti gattuune akkanatti katabbii irratti gattuune jechuudha. Iddoo gamanaan jechuudha katabbii jalqabarraa jechuudha ka deemu yoo godhuu barbaanne katabbiin kun as jala ka deemu akkana qubaan tuune san booda iddoo kana bakka qulfii kanarratti tuuna jechuudha. Bakka qulfii kanarratti tuune akkanatti kun amma asirratti raayitiin haa ta'e qulfii asirratti tuqee ture beeki. Eega akkanatti inni raayitiin haa ta'e akkanatti oofee dhumarraan gahee achi booda eda'uu tana tuqa. Eda'uu tana tuqee amma maal godha duuba katabbii kana katabuma kana as keessaa osoo hin deebine jechuudha. Akkana katabbii kana kunoo akkana fuutanii dhumarraan geessan. Amma raayitii gootan. Amma maal goone otomaatika katabbiin kun ofiinuu deema jechuudha. Kunoo akkuma agartan kana nuu katabbiin kun amma deemutti jira jechuudha. Ifaa isiniif. Haala kanaan jechuudha katabbiin amma kunoo yeroo xumurame akkasitti deemee dhumaa jechuudha. Inni biraa katabbiin kun seensa isaa katabbiillee haa ta'u barbaadee haa ta'u seensa isaatiif bahiinsa akka jijjiiratuu fi iddoo kana jechuudha. Kunoo bakka kanarratti tuuxanii jechuudha. Haala kanaan jechuudha seensa isaa yeroo seenu akkam akka ta'u fakkeenyaaf akkamitti akkasii seenu barbaadda isa jedhuudhaa fi akkanatti kunoo akka fedha keessanii jechuudha. Kunoo yoo akkana barbaadda ta'e akkana asirratti dhiifattaa jechuudha. Amma kun seensa yeroo seenu akkam ta'e naa seena amma kunoo akkana seenee deemuu eegala jechuudha. Inni sadaffaadha kun ammoo kan xumuramu yeroo xumuramu akkamitti akka xumuramu barbaaddaadha. Akkasitti yoo barbaaddeedha. Inni kun ammoo kan irra taa'uudha asirra yeroo taa'u akkam akka ta'u barbaadda kunoo deemaa fakkeenyaaf akkana sii ta'a jechuudha. Amma akkana sii ta'a jechuudha. Haala kanaanii kanneen ammoo isin ka barbaadan irra godhattu jechuudha. Akkasitti eega xumurtanii booda raayitii godhattanii jechuudha. Kunoo amma fakkeenyaaf akkanatti deemaati akkana naaf ta'a jechuudha. Katabbi fotoollee ta'ee homa barbaadan yoo asirratti dabalattanii yoo fotoollee barbaadan iddoo laayir tana tuuxanii jechuudha. Miidiyaa bakka jedhu kana tuuxanii fotoo barbaadan irratti dabaluu dandeessu jechuudha. Fotoodhaan garagara irratti dabaluu barbaadan irratti dabaluu ni dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf hammamee fotoo wahii mee kameeratti hin dabalaa fakkeenyaaf fotoo mee fakkeenyaaf amma fotoo wahii irratti dabalee isin agarsiisa. Fakkeenyaaf fotoo kana asirratti godhuu deema haa jennu. Akkanatti fotoo kana eega fudhee laayariin tuqee fudhee as tuqeetiin miidiyaa kayyoo kana tuqee as keessaa fotoo fudhee miree eega fudhee inni akkanatti gannaa dhufee akkana qubaan tuqee haga fedhee xiqqeessee guddisuu haga barbaade asirratti dhiisuu barbaade yoo ta'e akkana as kaayadha yoo guddisuu barbaade illee akkanatti as kaayadha viidiyoo kiyya cinaa jira jechuudha. Akkanatti kunoo as kaayadha bakka barbaade kaayaa jechuudha. Eega haala kanaan kaayee fotoo kana yoo akka inni viidiyoo kana guutuura mul'atu ta'ee barbaade ta'e jechuudha bakka kana tuqee akkanatti dheereffatuu danda'a jechuudha. Haga bakka barbaadu isin jechuu barbaadeeti. Amma fotoon kuni na cinaa taa'aa jechuudha kunoo. Katabbiileen akkasuma irra yaati fotoon kun illee akkasuma na cinaa taa'aa jechuudha. Yoo viidiyoo barbaadan illee haaluma kanaan fudhattu jechuudha. Inni bira sagalee akkamitti jala daballaadha. Sagalee fakkeenyaaf yeroo an haasa'u baakgiraawundiin duuba sagalee yookiin aawudiyoo sirba haa ta'u uma barbaade haa ta'u jechuudha. Aawudiyoo ka jedhu kana tuqne jechuudha. Isa kana tuqee fakkeenyaaf isa kana barbaada yoo ta'e kunoo akkana fakkeenyaaf albirraa kana fudhaa jennu raayitii godheemi isin ka barbaadan fudhattan akkana kunoo amma na duuba na jala akkana dubbataa jechuudha. Duuba sagalee kana gad xiqqeessee akka kan haasa'u gadi hin taanee fi bakka sagalee kanarratti isa kanarratti tuqee jechuudha. Bakka sagalee kana tuqee akkanatti gad xiqqeessaa jechuudha. Sagalee isaa akkana gad xiqqeessee haga barbaade irratti tolfachuu danda'a jechuudha. Ifaa isiniif. Yoo ammoo sagalee kana kun fakkeenyaaf amma viidiyoo achi dheeraadhaami akkana dhumarraan gahee yoo ramuruu barbaade irratti tuqee maqasi maree fuusan barbaada jechuudha. Ammallee ol harkisee jala kanarra kun maqasiin as jirti akkanatti gamanatti irraa muraa jechuudha. Haala kanaanii sagaleellee jalatti galfachuu danda'a jechuudha. Baay'ee tokko salphaadha jechuudha. Inni biraa viidiyoo kana fakkeenyaaf bifa isaa yoo jijjiiruu barbaade hoo jijjiiruu yoo barbaade ka baakgiraawundii hin jijjiirin jijjiiruu ni dandeessu jechuudha. Kan akkana kana fakkeenyaaf irratti hin gattuqa. Eega irratti gattuqee akkanatti qoyra obsiisanii jechuudha. Kalar filter tetu jira jechuudha. Kalar isii tana kun jechuudha.
isi tanarratti tuuxanii jechuudha kuno kunniin hundi isaatu qalama jechuudha akkanatti irratti tuuxanii qalama isaa kan barbaadanii bilaakii ka barbaadan qalama isin gammachiise irratti godhachuu dandeessu jechuudha kuno haala kanaan jechuudha fakkeenyaaf yoo isa kanarratti barbaada ta'e asirratti raayitii godhaa jechuudha amma kuni qalamni kunii fi kuni wal addanii agartanii bilal kun akkana jechuudha maaliif asii achiin viidiyoo biraatiin reef walitti dabale kun amma qalama isaa jijjiiree jira kan ammoo hin jijjiirre jechuudha akkuma isin mul'atu kana kuno kana jijjiiree jira kana hin jijjiirre jechuudha haala kanaan itti fayyadamtu isin jechuu barbaadeeti har'aan tana waa'ee itti fayyadama kinemastar haga tokko bartaniiti jirtan jedheeti yaada yeroo bira ammoo step itti aan waa hedduudha application kun wanni inni hojjetu waa hedduudha jechuudha yeroo bira qabadheetiin isinii dhufa har'aan tana ammoo viidiyoon isinitti dheeratee jira waan ta'eef nu gahaa jechuudha ammaaf ani abduu moobaayila biraay hanga qophii biraatii walitti deebinutti nagayaan naa tura